بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مي عبد القادر ومي مكاك جوتو همي مي مكاك جوتو كمي Maqaan kiyya guutuun Abdulqaadir Yusuf Bilaali. مم. Akkasuma بلاتا إسا ah, dhalataa Sinaanaati. Salqaa Odaati dhaloonni kiyya bakka itti dhaladhe. ما شاء الله أوكي أما مناشدة Ayyee نشيدتها كم الدفود ديتي maal jettan? قرا نشيدة كان كم الدفود ديتي Gara nashiidaa kanatti wallaahi tokkoffaan kan jabeenya naa ta'ee kan waamura naa ta'ee na gargaari rabbi. Namni beeyta abdii rabbiitiin dhufa. Gaafa rabbi waan tokko dandeettii waan tokko sii kenne ofirratti beekuun dirqama. dirqama Waa والله uf amansiiftee mataa osoo nama tahaa jechuu osoo hin tahin hamma rabbi dandeettii keetiin boonutu dirqama. Taan tokkoffaa immoo wanni ittiin deemuu dandeettu hojii kiyya kana rahmaan ikhlaasa naa godhi jechaadha amri rabbiitiin kaata. Akkasii ka gara kaanitiin namoonni na jajjabeessanis jira. Na cidhaa dhaabatanii ka'umsa osoo nama tokkotti hin dubbatiin bakka beeyta aadaa akkaataan nashidaa kun akkaataan nama nashidaa baasuu kun beeyta yoo maraattu jetteen garaagarummaa hin qabu. أكاس Maaliif yoo jette tokkoffaa osoo namatti hin iyyiin mataa ofiitiin adda haasaa deema. Hamma danda'ee bakka hin jiraa miree akkasitti alhamdulillaahi tokkoffaan gargaarsa rabbii kiyyaatu naa ta'e har'aasiin nagahe alhamdulillaahi itti aanee namootni na jajjabeessanis jira na bira dhaabbataniis jajjabaadhu waan gaariirra jirta naan jedhe illee hedduma jira alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu barbaadeeti. ما شاء الله كان قويا كيسا كتسات كاتي مو أمم مان قبدا Alhamdulillah kan uumamaan illee qabu jira kan guyyaa keessatti hin ka'e illee jira uumamaan irra caalaa kan qabu. كاس ما شاء الله اوكي مي والله ربي على في السوء ان شاء الله نشيدان تون فايدة قبل جتة ياداتي اما ساعتي كانت أمة مسلماتيف نشيدان فايدة قبل جتة يادا Faayidaa qabdi jedhee yaada. Faayidaa akka itti qabdu jira fakkeenyaaf wanta tokko ati qorachuudhaaf yoo karaa ittiin deemtu jira fakkeenyaaf sahaaba rasuula rabbiitu Hassan irraa kaate nashiidaan tun tan sahaaba rasuula rabbiiti. Karaa kanarraan dhufte wanta tokko qorattee itti deemtu malee wanta tokko adillaa itti argattee deemtu malee akkanumaan manaa kaateef akkanumaaf sii taateef jechuu osoo hin tahin wanta tokko qajeelfa ragaa itti soqatta. Waan ragaatiin malee nashiidaa tana danda'eef jechuuf dalaguu osoo hin tahin wanta ragaa itti argattu jira. Waan ragaa san qabatamaan yoo ka argattu taate wanta san daleedha. Ammallee nashiidaan tun akkaataa hedduun qoodamtee jirti. Tokkoffaa nashiidaan fakkeenyaaf haasawaa inni haasawa macalayaaniitu jira. Haasawa macalayaanii kana haasawuudhaaf dura osoo hin ta'in akkaataa dacwaa nama ittiin gochuu dandeettu garii rabbiin arraba kennee fi garii rabbiin dacwaa namatti geessuudhaaf karaa nashiidummaa kanaan geessuu ni danda'a. Fakkeenyaaf haasawa dadhabee walaloodhaan uumee namatti geessuu danda'a. Kanaaf akkasitti beekamu zammilii fiyyaa karaa kanaan nama geessuu dandeetta. Ammallee hadiisaa qura'aanaa irraa fudhattee wanta kana jedhuu dandeetta waan ta'eef kana qaba jechuudha. Nashiidaan akka an jedhutti nashiidaan fudhatama qaba waan gaariidha waan ragaallee itti qabdu. Waan tokkoffaamuu akka jiruun hojii rabbii keetiin wanta kana beektaa waan rabbii keetiin wal si jaalachiisu osoo nama hin ta'in tokkoffaati rabbii keetiin walitti si hidhu waan wahii dalaguu qabda. Addunyaa kanarratti ati jechuudhaan qooda nama kamiifuu rabbii qooda addaa qoode waan ta'eef kennama addaa rabbi isaanii kenne waan ta'eef waan gahee rabbi sii kennee ati karaa rabbii irratti si mul'ise namaan geessuu qabdaati. Tariitii dacwaa dandeettii dacwaa rabbi yoo sii kenne dandeettii waa baasuu yoo rabbi sii kenne dandeettii nama amansiisuu yoo rabbi sii kenne akkasumas dandeettii garaagaraa qaba beektaa
karaa biraatiin osoo hin tahin karaa diinaa islaamummaa keetiin babal'isuu karaa nama itti geessu waan kanaan waan akkanaa qaba jechuu barbaadeeti aartiin munashadoota kennaa akkasumatti aartiin islaamummaa jechuu barbaadeeti. maasha Allah akkas inshallah nashiidaa akkamitti ilaaltameeti nashiidaan ummata kanaaf nashiidaa akkamitti namni waan garaagaraatiin ibsa amma asiin dura sheekota warra asiin dura ifaajaa turan ka akka sheemiftaa tamanfaa gaafatamanii jennaan nashiidaan akka rasaasatti ilaalaa jedhe akka rasaasatti ilaalaa jedhe waan garaagaraatiin ibsa namni akkamitti ilaaltameeti. Nashiidaan dhugatti nashiidaan akkuma isaan jedhan sani nashiidaa jechuun rasaasa. Maaliif jennaani nashiidaa ta'eef lafaa ka'ee akkanuma wanta ta'e hin taane jechuu osoo hin ta'in waan tokkof hawaasa kiyyaa wal fakkaatu waa'ee islaamummaa wal fakkaatu waa'ee fakkeenyaa fi injiraamii wantoota hedduu keessa xiinxallanii bar waan fageessitee agartu tokko dalaydaati mataa keetti waan darbatte waan yeroo keessa jiru waan mataa keetti irratti dhiibbaa sitti ta'e waan hawaasa keessatti dhiibbaa ta'e waan karaa amantii keessatti dhiibbaa ta'e wantoota hedduu laaltee madaaltee keessaa fuuta waan ta'eef hin fuuta bar waan fuudhamu wanni keessaa waan fuudhamu malee danda'eef qofa baasuu biti danda'aniif qofa dalaguu biti aartiin jechuudha waan rabbitu hedduu nama aqlee garii jechu fageessee yaadu rabbi isaa kenne waan bal'isee achi garsa yaadee isaa kenne rabbi jechuudha. Kanaaf waan fagootti hubachuu hin dandeenye rabbiin irra si buusee faa afaan irra si kaa'ee waa hedduu fageessitee rabbi yaadu sii kenna. Kanaaf aartiin kun danda'aniif qofa osoo hin tahin akkaataa ulaagaa isaa qabaa akkaataa mataa isaa qabaa. Kanaaf nashiidaan dhugatti rasaasa jechuu barbaadeetiin akka kiyyaatitti fudhatama qabdi na biratti jedhee yaada. Ammoo wanti tokko jira wanni jiru maanni beekamuusa. Osuma nashiidaan hin jedhama osoo hin tahin wantoota rabbi qur'aana nuu buuse hadiisa nuu buuse qur'aana jira hadiisa jiraami wantoota san irra caalchisuu osoo hin tahin akkaataa rabbi itti sii kenne diinaa rabbi sii kennee diinaa san irratti keessaan ayaata rabbii keessaa fudhattee hadiisa keessaa fudhattee wanta kana dalaguudhaan ammallee isii tana qur'aana caalchisa osoo hin tahin isii tana hadiisa caalchisa osoo hin tahin akkaataa rabbi itti sii kenneen akkaataa namatti geessuu dandeettuun akkaataa rabbi bal'isee fageessee achi sii kennuu danda'een wanta kana dalayda jechuu barbaadee ta'e. Abdulqaadir akkas jennaan waan yaadachiifte amma namni hedduun nashiidaaf quraana wal bira qabee nashiidaa dhiisee ummanni quraana dhiisee nashiidatti fufee daawwaa dhiisee nashiidatti fufee jedhee daawwaa fi nashiidaa gargar baasanii quraana fi nashiidaa walitti akka waan sadarkaa tokko taatee wal dorgomsiisuu barbaadanii wahitti ilaalan. Wanni ilaalchi kun akkami? Ilaalchi sirrii miti. Maaliif jennaani beeyta ati wanta kamiyyuu aartiin kun bar dhaabachuullee danda'a. Wanni hin dhaabanne immoo kalimaa rabbii kennaati jechama rabbii kennati. Wanni hin dhumne hin jirtu. Ayaanni rabbiitii fi hadiisni rasuula kiyyaan dhumu yaga yoomi ilaa yoomil qiyaama. Kana beekuu qabna. Namni martuu nama jechuudha. Maal jechuu beekta? Wanta tokko namni gaafa dalagu jechuudha. Wanta isarraa ol jiru tokko waan huyna sii ol jiru tokko barati hin caalaaf jechuu osoo hin ta'in wanta san hin mo'adha osoo hin ta'in wanta sanirraa fakkeenya fudha rabbitu waradiitu lakumul islaama diina islaamummaa gaarii rabbii nuu kenni waan isii keessa jiru rabbi nu babal'isee waan isii keessa jiruun rabbiin irratti sii dabalee ziyaadaadha kun barama wanta kana danda'uun ziyaadaadha kan rabbi beekumsa guddaa sii kenne ilmii sii kenne kanaaf wanti nashiidaan quraana hin caaltii jedhamu tokko hin jiru beekuu qaba namni keenya fakkeenyaaf wanta kana immoo wal jala godhanii ajandaa godhanii wanta kanallee oofuun gaarii biti nashiidatu quraana caalaa fakkeenyaaf namtichummaan dalagu kuni nashiidaa quraanaan caalchisu kana beekuun dirqama jedha kanaaf waa marayyuu kamiyyuu kalima rabbiitu caala jechuu barbaadeetan akka kiyyatti akkas nashiidaan quraanarraa ragaa fudhattee hadiisarraa ragaa fudhattee bifa nazmiitiin ummata biraan ga'uudha. Bifa nazmiitiin quraanuma hadiisa quraana yookaan daawwaadhaan nasriin ummatatti himtu san ummataan ga'uudha malee
waan quraana dorgomtu hin qabdu jechuu. Akkas. Akkas inshaallah. Sa'aatii ammaa kana nashiidaan baay'een isaanii laaqamanii kun waanuma abbaa arge faarsaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ilma namaa faarsuu irraa dhoorganii Sallallahu kun alaihi abbama wasallam. arge dhaqee faarsaa nama kana namni inni faarsu kun baakgiraawundiin isaa nama akkami jechuu osoo hin beekne dhaqeetuma faarsaa san waliin ammoo gariin dibbeetti godhee waan garagaraatiin dalaga wanni kun shari'aa wal qabate jettee yaadda. Shari'aadhaan wal qabatee fakkeenyaaf wanni kun rabbi waan dubbate qaba quraana ofii keessatti wachu'araa'u ayyaanni sun maal jetti humul gaawun jedha. يتبعهم الغاوون Kanaaf wanta tokko akkaataa qaba wanni atama jechama wayii tuwitee jirta beekta. Nashiidaan kan fuudhamu quraana hadiisa irraa. Kanaaf wanta quraanaa fi fakkeenyaaf quraana kalimaa rabbii kana akkamitti wanta kana itti gootee dibbee jala keettee wanta kana ittiin dhohite quraana rabbiime. Fakkeenyaaf yoo achumii fagoo dhiise namni waan barbaade jedhee dalaguun barbaachisaadha. Wanta kana akka barbaade dalaguu danda'a. Maaliif jenna akkamitti kalima rabbii kana fuutee wanta kana ittiin fakkeenyaaf hadiisa quraana wanta kana akkamitti ittiin dhaamuu danda'a. Akka gama kiyyaatitti wanta amma jedhame kuni waan hadiisa irraallee wanta kana haa dalagamu jedhee argin qabu. Waan akkanaatiin bareeda waan jedhamellee yaadame waan argin qabu. Kanaaf wanni kun ana biratti nashiidaan akkasii sun ana biratti garuu fudhatama hin qabdu. Akka gama kiyyaatitti jechuu barbaadeeti. Fudhatama na biratti hin qabdu jedhee yaada. Wanti kun immoo osoo beekanii waan tokkoffaa immoo maal beekuun qaba. Waan jechi rabbiin maal jedhe waan kana keessatti. Ammoo iddoo kana keessatti waan wahiitu jira beektaa muzammiluu kenna maaliif jennaani. Dhugatti ulamaa onni kenna warra rabbiin dachirra kaa'e warra rabbiin beektoota godhee addunyaarra kaa'e. Wanta kana sifa kana waan addaan baasan wayii hin qaban. Fakkeenyaaf nashiidaa ta'eef nashiidaan akkam. Nashiidaa akkamtu irra nashiidaadha waan jedhame hin waan addaan baasan wayii hin jiru. Maaliif jennaani osoo ayaanni rabbii kunillee jechuun ayaata rabbii taan jaalatanii taan jibbuu osoo hin tahin ayaatuma rabbii marayyuu osoma dhugoomsanii jedhee yaadaan. Maaliif jennaan ayaata rabbii tanaa taatu fudhadhee tan na xuuxu yoo dhiise rakkoodha. Waliisa kiyya beekta. Kanaaf osoo ulamaa inni kenna martii yaada kana. Fakkeenyaaf nashiidammaan dalagan kun nashiida akkami waan jedheen mataa abbichummaan dalagu suni ila abbichummaan wanta kanaan fakkeenyaaf wanta kana yoon dalaga jedhe wanni kun hagam tokkoffaa nama biratti osoo hin tahin rabbiin biratti hagam fudhatama qabdiidha. Nashiidaan an dalagaa jiru kun nashiida rabbi jaalatamoo nashiida rasuulli jaalatamoo nashiida akkami waan jedhu hattaa saniyyuu biti nashiidamaan ulamaa inni jaalatamoo nashiidaan an dalagu kun maal jechuutu barbaachisaadha. Har'a yoo madaaltee yaaltu yoo laaltee qabdu nashiidaan ta'arra addunyaa irratti dhagahamaa jirtu nashiida akkami. Nashiidaan dhugatti immoo nashiidaan tun nashiida rabbi jaalate moo nashiida namni jaalate waan wahii jechuu si jechisiisa beekta. Atiyyuu mataa keetitti hin amantaa. Kanaaf wanta kana osoo hamma danda'ameen osoo nama laaluu hin tahin osoo wallaaluu hin tahin osoo ani ebalu jedhee qeequu hin tahin osoo ati ebalu jettee qeequu hin tahin. Fakkeenyaaf abbichummaan kun osoo of laallate namni waan tokko rabbi dandeettii isaa kenne dandeettii isaan san wanta karaa rabbiitiin isaa rabbiin dallansiisu feemas ittiin ta'u osoo hin tahin wanta rabbiin biratti na jaalachiisu maaltu rabbiin biratti na jaalachiisa. Tokkoffaa fakkeenyaaf amma jechuun waan biraatiifiti. Wallaahi nashiiduma tanaa dhaabee osoo namni nashiiduma tanaa dhaabee quraanuma rabbiyyuu qara'ee sagalee rabbi isaan dandeettii isaan kenne san quraana rabbiitiin ittiin baase wallaahi ni'imaa caaltu kanarra hin jiru. Maaliif jennaani ati kalimaa rabbii ittiin guddachuun ati kalimaa rabbii mul'isuun waan guddaadha. Kanaaf ani akka gamoo kiyyaatiitti jechuudha wanta sani na biratti fudhatama qabu jedhee yaada wallaahi akka sani muzayyamii kenna. Sagalee si biraan jiru. Tasa ijoolleen iyyinaa mi'uutti irra kaadde dhiifama. Nashiidaan akkanaa kunniin baay'atanii jiru. Dur nashiidaan tokko wayita bahu nashiidaan tokko dur wayita bahu bakka argata onnee hawaasaa biraa yoosuu bakka argata. Yoosuu bakka argata. Amma ammoo
فهلا ثاني نشيدان دربه هي حواس وعليكم برابك السلام ورحمة قبو. الله. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. إيه كحواس برابك أرجتو كسينا غوغوردا سينا صحابة هم سينا رسولا هم سينا أنبياء هدو هم سينا صحابة هم كومن الروا برتو كدر غور حواسا برات حتى من قدر رانو دغا غدن سون غوتو نسا ولالمي دالون نسا ولالي نشيدا هارا غويا كيسا وان sadarkaa lafa dhiituu geettu takka yookaan waan irraa baratan takkitti hin qabne kana kun qofti lafa guute jechuudha. Sababaan kun qofti lafa guuteef maali jettanii yaaddan? Sababaan inni osoo namni tokko osoo dalage yookaan lama osoo dalage mee hin dogongore haa jennu. Sababaan namni baay'een akkanatti itti duuteef maali maddi isaa jettee yaadda? Maddi isaa muzammilii kiyya beekta waa hedduu. Tokkoffaa wanni martuu beekta ajandaa qaba. Wanni martuu dhaabbata qaba. Wanni dhaabbata hin qabne hin jiru. Garuu munishidoonni dhaabbata hin qaban. Fakkeenyaaf munishida ta'ee jechuudha. Namoonni hedduun munishida ta'ee munishida ta'ee ka irra waliin beekne caala. Maaliif jennaan dachii kana guubbatti munishidi baa'ate. Maa ba'ataa biibiti jechamni kiyya beekta. Bakka namni nashiidaa hin danda'a jennaan dhaqeetuma baasee deemudha. Maaliif jennaani abbaa dhabne. Abbaa jechuun namoota wanta kana ati nashiidaan mataa kee baasu kan gulaalaa qosoo qabaatte. Fakkeenyaaf bakka garii wayii namoota hedduun munishinoonni kun ijaaramanii wal arganii wal hubatanii fakkeenyaaf baasuudhaaf kaayoo baasuudhaaf namni tokko yoo qabaatu taate fakkeenyaaf biyya hedduu jira biyyarraa osoo wal ijaaramee wal arge wanti kun wanta akkas ta'e jedhee yaadoon sababni maaliif jennaan fakkeenyaaf nashiidaan kun ka baasuu deemtu kun si gulaalame si ilaalame nashiidaan ati baasaa jirtu kun nashiida ani birrii yoo argadhe nashiidama ol ka'ee baasuu qofa osoo hin ta'in nama qabaachuu qaba. Aalimni namni hedduun beekan na bira kanaa oliitu beekta hin beekadha jechuuf osoo hin ta'in beekannaa hedduutu naa oli hedduutu jira. Isa bira laalchifadhee wallaala bira illee fidadhee laalchifadhee. Okay. Kanaaf namoota osoo namni nama dura jiraatu tahe fakkeenyaaf aniin kun wanta tokko hin beekaaf osoo hin jarjariin waa tokko laallataa fakkeenya waan dalagu kana nama beeka irrallee fidadhee wallaala firallee fidadhee maaliif jechuudha wanta kana laaluun barbaachisaadha. Ardhaani birrii qabaadheef mallaqa qabaadheef lafaa ol ka'ee nashiidaa takka barreesse ardha qeestiidoo dalage gaafa garuu xiinxalamanii yookaan keessa laalamanii wanta kana laalan waan gulaalaa hin arganneef waan abbicha gaafa ka'umsa gaafsanii san bira achi dhaqxee hin laallamneef nashiidaa yookaan hir'ina qabaachuu dandeetti. Jechama keessatti waan jechamni bakka fudhatama qabaachuu dhabuu danda'a. Kanaaf nuti waliin argini munishidoonni waliin agarre bakka namnummaan amma maal ta'e beekta zaman ammaa kan ati nashiidaa lama sadii dandeettee jennaani tarabbitti iklaasa rabbiin bira kaa'achuu rabbuma beeka beekta dirqama tokkoffaa feemasii soixa beekta feemasii masoqa namni yoo feemasii nashiidaa keeyyatuma takka nashiidaaf mata duree baafte san yoo ansii jedhe bakka akka waan nashiidaan teetun aalama addunyaa kana guutuu sii geette guyyuma takkittii saniin akka waan ol tarteetti ilaalama miti kanaa biti ilaalchi akkanaa kun immoo osoo dhaabate jedhee yaada maaliif jennaani sirriidha wanta tokko ittiin guddisuun gaafa rabbi si mul'isa gaafa rabbi si guddisa siin jedhe malee ima nafneeti tokkoffaa wanta rabbi jaalatu malee jaalalli rabbi jaalatu malee waan jaalalli rabbi keessa jiru malee abadan addunyaa kana guutuu osoo rabbi si jaalate namni si jibbu tokko hin jiru. Tokkoffaan jaalala rabbii barbaadudha. Hojii rabbiitiif wajhi rabbiitiin ikhlaasan dalaguudhaaf nama akkasiillee rabbi nu haa godhu. Nujuun namarratti murteessuuf osoo hin ta'in dirqama mataa kiyaan an akkam jira jedhee of to'achuun barbaachisaadha. Waan namaati nama argeeti nama san qeequuf osoo hin ta'in mataan kiyaan akkan jira an akkam fakkaadha waan jedhee of ilaaluutu barbaachisaadha. Muzammilii kiyya achis sii deebi'a beektaa? Tokkoffaan nuti waliin argini osoo munishidoonni waan addunyaa jiran kun ka Itoophiyaa keessa jiran akkasumas ka Oromiyaa keessa jiran osoo akkuma sikkoo mandoon jiran kun osoo akkasitti ijaaramanii wal argani wanta akkanaa osoo gosaan ati ardaa kana waalii kana nasaba kana maali jedhee osoo wal qooduun ta'in osoo akkuma islaamummaan itti nama ajajjeen akkuma islaamummaan walitti nama qabdeen akkuma namni martuu waan islaamummaa gaggeessaa jiru kanatti osoo wal arganii tokko tahanii ijaaramanii namoonni
bakka godhatanii agartee namni bar galma qaba bakka galma itti qubatu san bakka itti irraa ka'u san osoo qabaate bakka ka'umsa irraa ka'e osoo bakka istiidiyoo as birrii qabaateef dhaqu osoo hin ta'in bakka dur qofatti naashiidaan isaa kun laallamtee bakka istiidiyoo san dhaquu danda'e osoo qabaate akkanatti wannaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf wanta akkanaatu osoo wanni akkanaa kun fooyya'ee jechuu barbaadateen akka yaada kiyyaatti. Maashaallah sababa namni dalagee malee haalummaan itti mijateef gulaalla hin qabne sababa ifii wal quba hin qabne haalima hin quba hin qabne namuu bakkuma barreessin ka'ee fiigee istuudiyoo dhaquu haalli mijatu sababa kana maddi isaa kana jette wallahi maashaallah. Akkas mee akkamitti sirraa'uu danda'a duuba wanni kun? Akka itti sirraa'uu danda'u beektaa tan rabbuma keenyatu sirreessa. Nuu kanallee dhugatti rabbi gannu haa dhaabu beeytani waa hedduu qalbii teenya keessa rabbi haa balleessu. Qalbiin tun beektaa yoo waan wahiitiin guutamte akka malee taati wanni sun maal inni beektaa osoo an ebaluun caalaa an ebaluun waan akkanaa dalagee bira tara osoo hin tahin wanta tokko rabbitu amma mee fakkeenyaaf yoo warra nashiidaa duraan nashiidaa dalagee duraan yoo laalle ka akka miftaaha hedduu ka akka hajaaloo namoota hedduu ka akka shee miftaa ka akka hajaaloo warroota wayita duraan hattaa isaan ka akka shee abdullaadii namoota hedduu ka silaa nu arguu hin dandeenyu du'e jennee laalle rabbiin umrii isaan kaahee jireesse mee akkanatti laal hedduu rabbiin gaafa rabbi si mul'isa jettee malee mul'attu. Gaafa rabbiin fiixatti ol si baase malee ati mul'attu abadan maaliif jennaani osoo dirqama wanta kana namni marti dhokachuu hojjechuu kiyya osoo hin tahin beektaa akkaataa ittiin dhokatni jira wanta tokko ati gaafa dalayde anarra nashiidaa takka dalage nashiidaa takkiitti tanaan aalama addunyaa irra na hageettu nama feemasii bira dhaqee wanta akkanaa dalage osoo hin tahin tokkoffaa ati waan kana rabbi ridaa kee yaa rabbi jaalala kee naa godhi jettee ati rabbiin qabaachuun si barbaachisa. Kanaaf namoonni akkasii sun hedduu mee ilaaltaa bakka isaan gahan hatta wayitti isaan zamanni isaan baasanii fi zamanni isaan keessa jedhanii fi zamanni isaan amma keessa jiran tokko garagara. Garuu sanitti waa hedduu wallaahi. Kanaaf wanta akkasii sanii osoo wal arge namni martuu yaada wal jijjiiree jedhe akka anaaf si amma yaada wal jijjiirre kana namni osoo hedduu wal godhee sa'aatii godhatanii namoota namatti dhiyaatu. Kaabaa kibbaa hedduu jedhanii osoo namoota kana hedduu wal quba qabaatanii wanta kana yaada jijjiiranii namoonni yaada wal rabbi islaamuun bar nama miitu walirraa nama fageessitu walitti nama hiiti malee halluu rabbi nu hille beeta halluu rabbi nu marate kanaaf jajjabaachuun waan gaariidha jedhee yaada osoo kiyyaa osoo wal arge hawaasni kee osoo warroonni munashidaa kun diqqaa guddaa lafaa dhufaa osoo namni wal arge yaada kana waliin jijjiiran jedhee yaada muuziqii. Akkas maashaallah wallahi rabbi fayyaa si haa kennu haasawa ajaa'ibaati. Mee nashiidaa kee irra nu baas takka. Barol shakka rabbiif jedha kotta waliif dhiisaa lakka rabbiif jedha zanni waliif dhiisaa lakka hedduun keenya olaana saaba qabjee dunyaa dhumtuu jine kunuun mudee gaafa tokko nu baatanii deemansee riskii namaa kamuu nyaannu beekee nama kamuu rabbiin taaqaatee akkam jirraa eessa jirraa ufaa laallu martuu fayyaa miti firaa fi ollaanu dhibee qabnaa rabbummaanu haa wallaanu beekaaf beektumme kan nurraa buqqatee nu keessa mee nu dhaqee gaafatee gandii nu gaafanne kinoo barachee
ربي كيا أتقتمي نطلجي ربي كيا أمري مرتوسي ملكي نفر مدورك مراسي مني وقال ربي كيا نضعيفي ونبلو رحمة ما سيدي والجبنيف والدربنيف مال بؤان برفتن أن فندرا جبت الجرا نمو هنان نما بيكا دا دعاء نمو قبريتنا والله أدبؤا يا نفسياتي يا تجيل ستمي وصود ناجرون نبوس ميكيلي غافا سميع في بلون إمان جره فولا ربي تكبتين إمان جره يا نمتجا نما ميدوب إما دمتو جدو نما جت جت دانك دمتو جد الرسول كتن جنة سنتو جد النبي كتن جنة سنتو جبان كيستي دراري كمالي كتا ولي فاتانو مينو دقالي جبا ولين كبان بيكا وريكالي دميرا ويا وماري نابتو ويا قياما كانوا كتريتو ربي صلاتك جنة مميتو ربي صلاتك جنة مميتو الرحيد زني باتي ديما برا إسلام مانتوني مقامتي حقا وانما اللي ودت ما بافنا مكا يا إسلام ولي فتان توبا يؤنسي نكبين أنوسي دكوبا يؤنسي نكبين أنوسي دكوبا ربيك يا أمري مردوسي نغفر مدورك واسد مني وقال ربيك يا رضيتي ونبر رحمة ما سيدي ربيك يا أمري مردوسي ملكي نغفر مدورك واسد مني وقال ربيك يا رضيتي ونبر رحمة ما سيدي ونبر رحمة ما سيدي ونبر رحمة ما سيدي